jabaadha hundi keessanuu haala koonu lakkoomsa. Kudhan fuutee seete kudhan ana jaba kungoodha. Sagal wayni saddeet jechuutin jira bar saddeet torba wanta kan jiru torba je'ee bar ja'a isaalfanni jaha yaa rabbi isaalfachiisi shan guys jabaadha afur ala kuno Mubarak digamo radebi kudan radebi sadi yeroo sadi lama radebi amas ayye lama sadi lama guys jabaadha mali sun jetat na bodi wa bet lam konola rabbi batake wala kamu ko atawallu qabde wallahi shantama angenye ni bana shantama misani olu ni bonanti okay uma sudati na okay lama maqamu barakin kuma to Allahu akbar rabbul yakab maqaratu tibri kuma kudan tayu guys warri barreeffama laalaa jirta maqaa kiyyaanis namni maallaqani galchachaa jira laalaa okay akaunti barreessa lama iddagam lama afaan ingiliffaatiin lama jayee mubarak yoo jijjiirme yoo akkasitti nuu kannan putu thank you Turako boss thank you salfan wa kam salfan ana magi ana raachila mo an doctor asdi akam salfan amali lama tunatati jirti radebi mubarak leenci dhufu deemanatti fakkaata lama ya rabbi leen kan agarsiis ya rabbi leen tawayne maki yo leen jira mame utaalte leen jabakkatte iyite keessa but atobige mari la lama yenye guys dema Kakak apa balik ke telinga kan naon di panjat kuma di bagu kuma di babunda kuma di okay dubadu ustebar mata ke harga jurtu mutan kuntu lagi ya pipigat munyum tiku nani shakira bakka mama kiluman hala kana esa jirtu mato kuma di bato amna tanan injurruka lama ara mubarak ha saati fayyadami lama wala quwwata inna billah okay me kudan je mu be kudan injad baynu talal injad lama aye lama yaro di bawa madu mali lama ko miti sinu ko ta okay lama guys lama ya chargera wan kabdan darbada wan kabdan guys lama mata kali lama rajab okay sadi jan mama sadi wain lama darbi sadi maki babo debita leto ko pajiru bet abole cara di kutan lama temiti toko aye toko mata ki yawari ko pesta ka disa na kakaba wana jene kakaba nakaba wana jene wana jene kakaba tuka amagrat ana timit no ana bit ahmad ratti itu guys ahmad ratti wan kabdan ahmad ratti darba guys mubarak mubaitu lakomsi ku yo hinjijiramin kursi baadhatee dhaabbatte kana beeki okay inshallah atis rashi wa ibate dabatta yo rabbi jadi akan wal timur des sultanan lawan tukul bisintat guys lama mana na ke suma ko mana to bakate on teori zur jene yenge ba ndargene sa kale ko ndagenje sente dore de la maria la ji lama guys lama okay jabada amela komsi kun jijiramu dem mubarak lugala komsi kun yo hinjijiramin gara kana
jedhee gara kana gara Oromooti jedhee gara Oromootiin daaraa dibadhee gara Eertiraatiin nagaa galee sheeriin godhadhaa dhiisi bakka warruma malee gaddatta sheer godhe waama. Yookiin siitu jijjiira yookiin amma kuma shantama guutuuf deeme yoo kuma shantaman guutiin mubaarak yookiin ifii guuttaa yookiin immoo wanni kursii qabattee dhaabbatta hanga guuttamu Uummata biyya rabbii jedha akkaawuntii biyyaa warri barbaadan mootii olaanaa sinii barreessaa dhageessanii mootii olaanaa akkaawuntii biyyaa sinii barreessaa baay'ee Ahmad Yusuf kan jedhu fudhaa kuma shantama seenuuf deemna amma xiqqishumaan nu hafe gaayis jabaadha Fikeen maqaa makiiti yuuroo dhibbaa jedhaa jira warra gura maqaa isaa dura qaqqabaa kennaa fi barsiisa. laa maqaa makiitiin malee maqaa kootiin jiru doktor Laalteettaa sirriitti jiru maqaa kootiin. namni warri koomantiidhaa hedduun maqaa kiyyaan maaliif garuu shiraan irratti hojjetta namni barreessu jira qabadhaa malee hundee. Qabadhaa. Warra maqaa makiiti. Barsiisaan zeenii barreessaa ilaala. Zeenii warri barbaadan barsiisaa jala. Yeroo tokko addaan isinii kutaatiifama. Ilaaluuti shantama guutuu taphannaati leetta xiqqoo fudhanne. Yeroo tokko qo'i kaamu beeku. Isin intinirra giiftii irratti qofa fookasii gootanii isa caalummoo jalaa dhabaa jirra shi. Gaafa namatti himtan qiixa dubbisaa shi qiixa dubbisaa. Lamin inni caalu isa jalaati bara. Inni maallaqaan galu Jira dhagaan jirtu zeenii barsiisaa barreessaadha. Mootummaan barreessaa biyyaa jira. jira. Amma fakkeenyaaf ishi akkas barsiisaan taa'ee namoota akkas waadaa galan fooloo godhee amma miseejii godhee fi akkaawuntii barsiisaaf warri jala jirtan mootiin fa'a nama akkas waadaa galu fooloo godhaa fi inboksii irratti maal akka barbaadu gaafata. Time guys, time. Yeroo sodaasuuftan Amaariffallee itti maqaa namoonni baay'een koomentii irratti gaafataa jiru Amaariffallee itti maqaa. Tole dhiifama nu godha kasaati keenya bitina. Guys beekaa nu meera nu jala. Leenca xiqqoo nu kenna. Leenca xiqqoo irratti nu kenna shantama leen qabu. eenyu leenca xiqqoo darbee mee seenaa hojjeta. Afurtamii tokko afurtama 39 38 37 36 35 tu ijiko laatu ijiko jaabaate. 31 eenyu leenca xiqqoo darbee seenaa hojjeta. Era qurxummii lama guys. Qurxummii lama guys. Zeelleen kun na didee zeellee bilaa naa ergaa ichaara siyaara sana. Koomantii jalatti dhugaa namni hedduun maallaqa barreessaa jira laala. Gaayis leenca xiqqoo yookiin immoo qurxummii lama. Bakki bakka. Eenyu lakkoofsa kana jijjiira. Giroobin kan naafi. Maal jette ibsa. Kafala shantama guunnaati. Uummanni bakka keenya ni qabu. Sa'aatii dhume wayi maakii. Sa'aatii dhume. Qurxummii tokko kafali. Qurxummii tokko kafala. No dhaggeeffadhu nin kafale dura. Wayini sa'aatiin nu dhumee akkana nu gootanii ani bar maaltu ijaarabaati. Kafale ayyeen waayee ani bara abbaa abdii maal ta'eeti jeeti bari inni hin jiruumi. Okay. Anneen gadda leecca buuse leecca sadii wal duuka buusise. Nama lamaan Kuma meeqa jiru diddamii wayiin kanne jechuu dhugaa yookiin kursii qabi baadhadhu dhaabbadhu mubaarak anillee baadhadheen dhaabbada laala an fira kiyyatti yaamma yookiin. nama lamaanii qoyinaa Jala abbaa tokko hunduu jedhu. Marcos jara kana gabbaasa keessa. Eenyu? Maakii fi Mubaarak gabbaase. Guys. Family jirtanii? Shaas jabaa barbaade fudhuuti meemee ustaaz islaalla. Abbaa abdiitti firaachuu feematoota gurguddaa lamaan waliin gadhiifne mee warra Afrikaa keessa. Ayyee. Ana ibsaan booda hafna. Barri kajaraati. Ayyee. Oofa.
nuti rakasitti bufi. Sagaleen kun dhaga'ama amma kan koo. Sirriitti dhaga'ama. Ishi maal barsiisaa waan naan jettee waan naan siin jedhee na dhageessetta taanaan namoota intinii jedhan fookasiin kee intinii qofan ta'in giiftii qofan ta'in warri jala jirtan namoota maallaqaa waadaa galan qabaatii inbox godhaafi. Amma fakkeenyaaf siyaarri saban gashuu barbaada garuu zeelleen isaa dideeraani. Amma zeelleen amma itti ergine amma gashuu barbaada zeelleen na dideedhe. Amma fakkeenyaaf isaan kana caljennee dhisna taanaan. Mube what is going goes in jira jiran ingiliffaan beektaa itti mika warri kee dhufe. Asli nama qorratti nanaasa. Suuta haasawtaa bar bakka namichi isa tokko jedhu inni ergaaf anuun ergaaf makiin ergitiif no problem. Asli asii baanaan namni ni raanfata. Maallaqa ani wanta kun jechuu barbaade zeeni manii peepaaliif kaashaappiin hin jiru. Ilaa amma dhageeffadha. Isuma dhugaa raachi isuma dhugaa. Ijoollee faamilii didee karaa qabadhu akka hin daganne barreeffadhu bakka saadiqalleen hiriyaa kenna innis hiriyaa kenna waan ta'eef ani erguufii danda'a makiin erguufii dandeetti ati erguufii dandeetti. Jestu faamiloon. Ati asii bahiiti saadiqee qaafadhutti kan hojjetu amma ergifash. Saadiqeenis hiriyaa kee taanaan warri qaban hiriyaa kee taanaan maaliif amma hin gootu? Amma godhimee bahiiti achi deebitee galchash. Ishi hundumti keessan amma yeroon kan kooti miti bakka Abbaabdii maali jaba baasta taraan kan koof kan keeti. Waan gaafadhu yoo isiniin nama 6-7 kun iyyuu walii galuu hin dandeenye namni dilli armata taa'u kun hagamta akka walii gala jettanii yaaddan isteeppiidhaan dubbachuun akkamitti sa'aatii isinirraa fudhata. Hogguu namni takka dubbatu kaan zim cal'isuudha. Hogguu kaan dubbatu kaan cal'isuudha. Amma fakkeenya hogguu makkiin qofti dubbattu namni hundi cal'isu muyuutu godhadha bakka. Step by step respect waan jedhan takka jiru. Dee. Ma isini wasabna rakkoon qabu. Sooma isin biratti soomna bakka. Ingiliziidha asli. Ingilizii. Xaaliyaanii. Wow. Maali eenyu fagaataniidha maashaallah. Eenyu mana hin jirre. Akkati bar. Fagaataniidha inje. Argitee waan nu go'aa jiru lubbuuman. Jaarsa argadheen amma. Kun dhiira asirra akkasii tolchaa jiru. Dubartiidha. Dubartiidha. Afrikaadha. Afrikaa kanaa dhufte. Afrika irraa dhufte? Afrikaa kanaa dhuftee afaan hin beektu addisiidha. Qaqqabuu kana beektii na qaqqabee ulfaattu har'a na bareechite. Guys, taaptaabii 200 guutaa kanaas. Keessummaa dhufe haadha seenaa ciqicciqii dhiisaa. Keessummaa nuti dhufe. Keessummaa itti dhufe. Bakka nagaa turi itti jiyye keessummaa nu dhufe keessummaa bura dhaabna. Yaa gaale yaa habiibi. Carraan qabdu yeroo dheeraa wajjin haa ta'u maal goonare. Eshi lubbu chawu. Ilaaltee deemtaa fuulduraan akka tolfatu. Bareeffadhu kamee akkatti tolfatan silaa dhufeeti jaartiin abboo haadhatti as deebite fuulatte dhufte. Agarti. Dhuftee haadha seenu. Babbareedde akkam jetta ispoonsaran sirraa ta'an. Beekaaf tokko ispoonsara na godhaati na yaama maaloo rabbii keessatti ijaa kaayiroo tana dhufa jee hede. Keessa bulchina. Rakkoon qabu. Kilaasii haati faatee duraan keessa turte jira wallaahi. Alga haati faatee rafte rafta. Laki gafiidha kun irsa malee na hambisaan hin barbaadu algaa hin barbaadu. Algaa falfalaa hin jaaladhu algaa muraa. Kaleessa bara akkana itti yaadda. Algaa falfalaa. Jaarsi arabaa jette. Guyyaa jaarti ofii wajjin rafa. Anamma gaafan biyyatti galeen nam tokko natti hin dhufin jette. Angalee abbaa manaa kan koojjiniin bashannanuun fedha. Ani bakka yeroo isaa kennee isaa wajjiniin bakka jette roomantikii hojjechuu feeti beekte. An kolfee dhuftanii. Maaltu waalaikum salaam.
Soogidda hin jedhina, buna dhugnas naan hin jedhina. Anamma sagalee sii ta'uun qabaan. Meenaa ta'i dhugaa rabbi. Waa xiqqisuma galee istaayilii biyya arabaa kanan hojjedha jee qumxaa godhee iddoo keessa minnig gaafan jee intala maal taate sila safuu bara qullaa deemtame jeen ol deebi'ee tan godhadhagaa giddiitiya. Gaafa immoo jaarsa koo gamaa gamana laalee namuu qophaa jiraate anaaf isa bichaa taate koottume ol seennaa jee gaafa nan harkaa yaame laduuma ufti ammas ufteetu balbala kaa gootu ol seenudha. Sareen illee itti jette biyya keenya. Maafan galee jaani sirumaa maafan galee jaani. Sareen itti namuu guyyaa namatti Ishee tokko maafan galee jaayoni. Na as kottu asitti homaa rakkoon hin jiru walitti as dhuftee san booda isa finnaan. Na fidaa mee dura na fidadha ibsallee na fidadha. Ani garuu algaa haati faaxee irraa deemte yaasanii halkan takka irra bulu gafiidha. Lafa bulta bakka. Algaa guyyaa gaaf takka yookiin algaa irsiifnitiin irra rafee irra rafuu barbaada. Yookiin immoo algaa irsiifnitiin irra rafuun barbaada. Milkiifu yookiin immoo algaa namuu irra rafneen barbaada. Malee kan Bakka anaaf haadha seenaa jidduu rafta. Biyya beektu waan ta'eef akkasitti qoran anaaf haadha seenaa jidduu rafta gidduu kenna. haati seenaa uma nama ayyamti garuu beektudha uma nama ayyamti. Aade. Beekumsi kana kanatti haafuti ji. Haroodha garuu. Haa lubbuu haadha seenaa. Oh. Akkamitti yaa gurbaa akkamitti dhaga'uu diddayee haceen akkamitti ati ni zorii kunoo biyyaa tana jala girgirii biyyaa tana jala akkamitti shirkaa si butuu diddan jaalime sin ajaa'ibsifadhe yeroo hundaame maal jettaati. Kumaa rakkoon qabu nuti xiqqoo si namicha biyya bulchee sana wajjin hin turre waan ta'eef gadi fageessinee. Ala ilillii guran. Ummata ilillii guran maanaan kanina? Tokko beektaa namni kun takka niitii qanyisaa akkana namaan warri turii yoo niitiin qanyistu itti qanyiftu laali asii Dubbiin kun waan taane jettee tarte jireenya kiyyaaf gaarii. adeemtu sin hin beekti madaan tuqe amma warri irsiif niitiin irratti fooyya'u kun rakkoo isaanii amma reediin amma irratti fuudha jenna malee rakkoo reediin beeka malee nu beeknu. Amma kun waan akkana haasa'uun jaalatan dubartiin kaayiroo haati firollee alaa dhuftee mana kana keessatti beerri booda zayitii dafiftee natti nayti abiibti kana dhaaba kana keessaa bahi. Inni manoor fadhu gaala. Meera Haati firollee dhuftee as jirti. Haati seenaa as jirti. An jiraachuu barbaada. Nadhoo yoo walii galtee an keessatti zayitii dafiftee natti nayti ati Dubaay hin jirta. akkastu jammarame am. Amma walii galanii booksi nama xabaxabuu jammaran. Karaa muruu didanii zayitiin akkanumaan godhan muruu didanii addunyaa taate garee isaanii san keessa galeetan muraayyu. Maaliif? Agal goddaayii haa ta'u maal godhii zayitiin si dhaffee larree abbaan keessan badee haa muraniiyu. Ati deetii heerumarraa abdii kutatte warri ganaa meeqatu heerumuuf abdii qaba. Leesh. Garaallee si nyaatu. Siri ne fi wahatta. Siri yalla shili. Let's see shili. Rifeensi tolfatte geeffatte. Iskit let's harrak. Shoo hayda. Rifeensi maqaan yoo leetti gisiin kun guddaadha. Ade. Ade. Digi ati Dubaay waggaa meeqa jirta qoy? Eh? Dubaay waggaa meeqa jirta? Dubai. Waggaa meeqa jirta? Afur fituuf ji'a sadii naaf amma. Edaan malee ruuza sirriitti nyaattee quufin. Ara nagaatu narra dabarte geessise tokko na shoomti. Narra dabarte irsa koona wallaalchifti ishee tokko. Doktor Latiyoo hin beeytaa? Doktor Minoo? Doktor Latiyoo? Doktora Dubai keessa abbaa giddii malee hin beeku. No, Dubaay miti biyya faranjii jira duraan Facebook irratti. Oolmaan bultiin isin nagaa. Nageenyi badhaadha. Kan yeroo tokko hin beektu kan Hin Facebook. beeku dhugaa hin beeku. Inni akka ati waggaa afur Dubaay jirtu akkamiin beekaree waggaa meeqa Dubaay jira na waggaa afur naan jiree. Ani Dubai waggaa afuran taa'e malee mana fincaan namitti itti bahee hin beeku. Eengaddaa bahee tan kiiloo 5 gatee dhufiin hin jiru. Dirahama 500 gatee kiiloo